Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Ergaa guddaan darbeera. Ergaa gabraa hin qabnu isumatti ufna. Lallabamee hin dhumu, dubbatamee hin dhumu. Waa'een Yesuus. Waaw! Wanta dinqii, wanta guddaa irraa baranne obboloota ko. Anis isuma hin dubbadha. Abbaan isaanii maalitti kennee darbe? Maal hubattan? Fannootti kenne. Galaatti kenne. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessaatii isumatti ufna jechuudha. Mata dureen keenya maal jedhaa? Isaaf akka jiraannuuf inni maal ta'e? Meenaa wajjin jedhaa. Isaaf akka hin jiraadhuuf jedhame. Yesuus naaf du'e. Maal hojii sirriitti sagalee. Nama gabraan Yesuusiif akka hin jiraadhuufi inni immoo naaf du'e. Ameen. Wangeela wajjin baafanna. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 5. Qorontos lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 11 kaasee nan dubbisa akkana jedha. Akka jedha lakkoofsi 11. Kanaafis nuyi gooftichi sodaachuun maal akka ta'e beekna. Namoonni kan tole jedhanii akka fudhatanii hin goona jedha sagaleen Waaqayyo. Maal jedha? Kanaafis nuyi goofticha sodaachuun maal akka ta'e hin beekna. Namoonni kana tol jedhanii akka fudhatan hin goona. Nuyi maal akka taane immoo Waaqayyo biraa beekamaadha. Yaada garaa keessanitti beekamaa akka ta'etti ni abdanna jedha. Phaawulostu warra Qorontositti ergaa kana dubbata. Ergaa Phaawulos asii kaasee itti dubbatu kuni waa'ee akkuma sila isaan dubbisanitti keessumaa lakkoofsa 15 irratti seenaa isaa gabaabseen dubbachuu barbaada waan ta'eef hundumaa yoon dubbisuu dhiise lakkoofsa 15 isheenaa qabadhaati ishee jalqabaa namoonni akka kana beekan hin goona jedhe Phaawulos. Waa'ee maali? Waa'ee fannoo. Akka namoonni fannoon maal akka ta'e fannoo wajjin jiraachuun Kiristoos wajjin jiraachuun maal akka ta'e namoonni akka beekan hin goona. Abbaan ijoollee kana ijoolleen kun bara isaanii guutummaa fannoon maal akka ta'e fannoo wajjin jiraachuu maal akka ta'e fannoo baachuun gatii akka nama kaffalchiisu Yesuus wajjin deemuun salphaa akka hin taane rakkin akka jiru gidiraan akka jiru hariyatamuun akka jiru jibba akka jiruuti kan inni itti hime. Phaawulos iddoo kanatti Yesuus wajjin deemuun fannoo baachuun Kiristoos nuuf jedhee du'uusa du'a kana immoo baattannee deemuun salphaa miti. Yesuus yommuu fannoo baatee deeme akka salphaatti amma fannoon asitti laxxafamnee deemnu wayim immoo asitti namoonni hojjetan taatuu godhatanii asitti immoo calcala isaa bareechanii dubartoonni asitti kaa'atanii ittiin bareednu miti. Fannoon hin bareedu obboloota ko. Fannoon hin miidhagu. Fannoon waan namatti tolu miti. Fannoon hin ulfaata. Fannoon cimaadha. Fannoon akka nuun mana keenya keessa baattannee kaa'annee ittiin hojjetannee warqee isaa hojjetannee deemnu miti. Fannoon ulfaataa ture. Golgootaan ulfaataa ture. Yesuus Kiristoos yommuu isaanii fannoo isa baachisan obboloota koo fannoo sana baachuu hin dadhabee ture. Gatii baay'ee kaffale Yesuus. Fiilmii Yesuus Kiristoos yommuu ilaallu nuun teenyeetu akka fiilmiitti ilaalla. Garuu Yesuus Kiristoos fiilmiin turre. Ilma Waaqayyoo sanaaf jedhee isiniif jedhee du'e sanaaf fiilmiin ture. Meesejii ture. Meesejichis maa inni fannicha keessatti Kiristoos anaa isiniin ilaala ture. Yesuus yoo inni baatu ta'e anaaf isin immoo fannoo sanaanii iddoo baane sanatti deebi'uu waan hin dandeenyeef Kiristoos hundumaa keenya baateetu fannoo sana baateetu Golgootaa gaara sana irratti ol ba'e. Fannoon Golgootaan salphaa miti. Yesuus wajjin jiraachuun salphaa miti. Yesuus wajjin deddeebi'uun salphaa miti. Gatii nama kaffalchiisa jibbamuu dandeessu, ari'atamuu dandeessu. Fannoo yeroo baattanii deemtan nama hundumaa simata miti. Nama hundumaa biratti jaallatamtu miti. Waay fannoon gatiidhaan dhufe waan ta'eef fannoon ulfaata waan ta'eef obboloota koo fannoon gatii nama kaffalchiisa. Kanaaf Phaawulos iddoo kanatti fannoo kana namoonni hundumtu akka beekan hin goona hin barbaanna jedheetu akka jedhee dubbata. Iddoon namatti tolu. Waa'ee kanaa yeroo dubbatu lakkoofsa 12 immoo akka jedha. Nuyi lammaffaa deebinee isinitti of
dhiyeessuudhaaf miti. Nuyi akka of jennuudhaaf sababii isiniif hin kenninu. Yoos warra keessaa isinitti utuu hin ta'in waan dubbannu mul'achuu of jennu deebinee kennuutti dandeessa miti. Lakkoofsa 13 barbaada akka jedhe. Nuyi yoo qalbii dabarsineedha. Eenyu fedha? Waaqayyoodhaaf qalbii dabarsineedha. Nagaa maaloo gaariitti. Ila Phaawulos akkana ittiin jedhe. Ila namoonni yeroo alaati nu ilaalanii namitti gowwaa kana amma yoomitti isheen fannoo baattee deemti. Amma yoomitti akka kanaatti jiraatte, amma yoomitti ati gowwaa Yesuus waaqeffatta, waldaa dhatta, hin kadhatta, hin tajaajilta. Amma yoomitti yoo nuun jedhan namittiin qalbii dabarsiteetti. Yoo nuun jedhan hin jedhu qalbii yeroo nu ilaalan qalbii dabarsan. Maal isheen kuni? Jecha warra biyya lafaa kanaan immoo bara kanaan inni koo faaraadha. Yeroo hundumaa waldaa dhaqame, yeroo hundumaa waaqeffatame, yeroo hundumaa Yesuus jette, yeroo hundumaa jilbeenfatte. Amma yoomitti nuun jechuu danda'u qalbii dabarsitan nuun jechuu danda'u. Miti garuu qalbii dabarsine mitiidha Phaawulos. Mi'aan qalbiin dabarsineedha amee. Jaalala isaan naqabeedha. Ameen jaalalli isaa sin qabu. Ani qalbiin dabarsineedha Phaawulos. Nu yoo qalbii dabarsine Waaqayyoodhaaf qalbii dabarsine. Qalbiin keenya guutuu yoo ta'e immoo isaaf qalbiin keenya maal ta'a? Guutuu ta'a. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Ilaamee obboloota kana. Hafuurri Waaqayyoo lafa kana jira. Meesajii isaanii wajjin waliin argu waan qophaa'aa ture. Hafuura qulqulluu. Diraamaa isaanii isin agarree waasaan galaan isin arginanii asumatti isin wajjin taa'inaalee garuu ergichi kana wajjin hin deemu. Waan tokko isinitti himaa gowwummaa miti fannoo wajjin hin deemu. Yesuus wajjin jiraachuun gowwummaa miti. Destinii keessan kaachaa jirtu. Harri orri gooftaa wajjin yeroo hundumaa deemaa jirtan ergaan isiniif qaba. Waldaa warri baay'istan, waaqeffannaa warri baay'istan, tajaajila yoo baay'istan, jireenya keessan Waaqayyo wajjin maxxantanii kan jiraachaa jirtan, Kiristoos inni gatii kaffalu gaaf tokko dhufee hunduma keenyaaf yeroo gatii kaffalu yeroo sana orri har'a sitti kolfani, orri har'a gowwaa siin jedhani, yeroo isaan bo'ani, ati immoo yeroo sana hin gammadda. Haaleluyyaa! Hin gammadda gaafa sana. Yeroo isaan maqaa si waamanii maal nan beektu ati wajjiniin akkas hojjechaa ture, hojii wajjiniin hojjechaa ture maaloo jedhani. Yesuus Kiristoos guyyaa tokko dhufee warra har'a fannichatti maxxananii jiraatan, fannicha baatanii deemaniif, warra immoo qalbii dhabdaniif haaraa namaan jedhan, jecha baay'ee namaan jedhan guyyaan ittiin garaagar ba'u jira obboleessoo. Guyyaan jira gaaf tokko gaafa Kiristoos deebi'ee dhufu hundumti keenya guyyaatti garaagar baanu jira. Olee wajjin waaqeffachaa irraa yes. Olee wajjin teenyaa yes. Wajjin nyaannaa yes. Dubbiin isaa miti garuu dubbiin fannichaa wajjin jiraachuudha. Maaliif guyyaa sana yeroo Kiristoos deebi'ee dhufu waldaa akkasii keen ture, manbarii akkasii ture sin fayyisu. Fannoo arrasitti kenname baattee deemaa irtaadha dubbiin. Fannoo Kiristoos Yesuusiin baattee jireenya kee qajeelummaadhaan qulqullummaadhaan Kiristoos wajjin deddeebi'aa dubbiin. Yeroo fannoo ati baattuudhaaf gatii ati argattu dhufu jira. Waaw! Qalbii yoon dabarse sedhaame. Yesuusiin qalbii dabarsedha. Yes. Akka. Maa waldaatti fidda? Gatii qabaa. Gatii qaba Waaqayyoon tajaajiluun. Gatii qaba obboloota koo gooftaa wajjin jiraachuun. Gatii qaba waldaa dhufuun. Gatii qaba fuula Waaqayyootti gombifamanii Waaqayyoon kadhachuun. Qalbii gatii qaba. Akka jedha Phaawulos. Namni tokko hundumaaf akka du'e. Kanaafis namni hundinuu du'a isaatiin amanuudhaan waan fudhateef jaalala Kiristoosii maal ta'eera? Nu qabeera. Jaalalatu nu qabee. Jaalalli nu qabee kun immoo isa du'e. Isa waa'ee keenyaaf fannoo irratti bee Kiristoos irraa jaalalatu nu qabee akkas nu godha. Waan gabraa mitiim kan nu qabee akkas maraannu, akkas qullaataanu, akkas gowwaa namatti fakkaannu kun jaalala nu qabeetu jira. Jaalalli kun maqaa Yesuusin har'as na qabu. Jaalalli Kiristoosin bara baraa sin keessaa hin bahin. Era maqaa Yesuus Kiristoosin jaalalli birrii lafaa jaalala Kiristoosin keessaa hin baasine nama baay'een waan baay'ee jaallatarra. Inni kan birrii jaallachuudhaaf Kiristoos duukaa deemuu dhiiseera. Inni kan zinnaa jaallachuudhaaf, bareedina jaallachuudhaaf, miidhagina jiraachuudhaaf Kiristoosin dhiisee sokkeera. Obboleessa koo, obboleetti koo, haadha koo, abbaa koo, warri na dhagaa jirtan as jirtan mana jirtan Kiristoosii wajjiniin jaalala qabdan hin buusin.
Wallatti dhaan koo waaqayyo akka jedhem jaalala keessa duriirraa hin jirtu ati jaalala keerraa irratteetta jaalalli si keessaa badeera jaalalli sirraa sokkeera maal isinitti godheedhe Phaawulos warra Galaatiyaadhaan aziimii isinitti godheedhe maalti dhufe aziimii qoricha ho'i tokko isinitti godhee wangeela isinii galeerraa fannoo irraati jaalala irraati akkamitti goortanii jedhe Phaawulos. Waaw maqaa Yesuus Kiristoosiin jaalalli Kiristoos jireenya keenya keessa dhufee haa galu har'as. Mee ameen jedhame jaalalli Kiristoos inni jaalala biyya lafaa jaalala haadha manaa irra caalu jaalala horii irra caalu jaalala waan baay'ee biyya lafaa kana kee mul'atu jaalalli Kiristoos inni gatii keenya borii nuuf teessun maqaa gooftaa Yesuusiin ganama kana laphee seensan keessatti dachaa kan dhangala'e haa ta'u. Mee ameen jedhame maaloo ani arran yinaan jedha guyyaan kun guyyaatti ameen jechuun namaaf ta'u yoo mallee kalee hin jennete arrame ameen jedhame. Yes jaalalli Yesuus maqaa gooftaa Yesuus jireenya keessan keessa agalu. Jaalalli kuni yoo qabamneedhaan Phaawulos lakka jedha lakkoofsa 15 mata duree keenya. Egaa orri jiraatan si'achi isa isaaniif jedhee du'aa kaafame malee ofii isaaniif akka hin jiraannetti hundumaaf inni maal ta'eera du'eera. Kana booda nuti jiraata miti ani ofii koof hin jiraadhu ani kan koo miti jedhe Phaawulos foon kun narratti moo'edha ana isanaaf du'e sanatu na keessa jiraata malee ana jiraata miti yoo na ajjeestan Yesuusiif nan du'aa yoo na hiitan nan hidhamaa jedhemi Phaawulos hidhameera du'aatti amma rakkina baay'ee Phaawulos irra ga'e waay fannootu galeef jaalala Kiristoostu keessa isaa gale jaalala Kiristoos isa macheesse jaalalli Kiristoos ammayyuu nan jedha isin keessaa galu. Maqaa gooftaa Yesuusiin jaalalli Kiristoos na dhagaa maaloo jaalalli Kiristoos yeroo nama keessa galu obboloota koo akka nama taraatti nama jiraachistu abbo Yesuusiif akka itti taatu si godha jireenya kee namoonni arganii inni koo nama Waaqayyooti isheen koo nama Waaqayyooti haasaan ishee deemsi ishee dubbannaan ishee maaliif jaalala gabraa si kee jira miti jaalala eenyu si kee jira jaalala Kiristoos jaalalli kun maqaa gooftaa Yesuusiin isinitti qabatu. Ameen jara maaloo jaalala nama gabraa miti namni koo waan baay'ee jaallata amma fakkeenya isinii kenna namni koo kan inni hojii lamaan duddisaa duuf maal waan jaallatudhaaf maal akka waan jaallatudhaaf horii waan harrakina maalii qabu beeka namni waan jaallatuuf maal godha gatii kaffalamti miti hin kaffaltan isin waaqayyo sinaa eebbisu waan baay'eedhaaf gatii kaffalaan jirtan ani ijoollee koof waan ijoollee koo jaalladhuuf gatiin kaffalaa maqaan isaa eebbifamu. Namni waan jaallatu maal godha gatii kaffala. Yesuusi hin jaallattu taanaan gatii kaffaltu. Kiristoosii wajjin deemuun gatii nama kaffaltiisaa. Hiriyoota biratti hin tuffatamta. Namoonni si beekan ishee moo inni moo siin jedha. Isa moo hin darbuuf yeroo mandumaannoo akkasuma garuu waan beekan. Guyyaatti garaagar ba'uun dhufu jira. Guyyaa warri sun ishee moo jedhan maaloo bishaanuma xinnoo isheellee jedhe miti namichichi sooressu sun. Inni dhufa guyyaan akkasii guyyaan garaagar ba'u. Guyyaa warri jaalala Kiristoosiin qabamanii Kiristoosii wajjiniin jiraatanii har'a gatii kaffalaa jiran gatii isaanii fudhatan. Warri immoo har'a qoosan har'a gooftaa wajjiniin deemuun qalliitti ta'e fannoon qalliitti ta'e. Gaafa adda baasu hin dhufa guyyaan. Har'a gooftaa wajjiniin jiraadhu. Gooftaa wajjiniin deddeebi'i. Fannoo Kiristoos baadhu. Fannoo isaatti qabamii buli. Waaqayyo gatii keessii kaffala. Mee ameen jedha. Akka jedha laa kunoo. Lakkoofsa 16. Egaa nuyi ammaa jalqabnee eenyullee akka haaleelee akka alaa ilaalamutti eeshi eeyyee lakkoofsa 17. Kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e maanin uumamaa haaraadha. Inni moofaa maal ta'eera? Darbeera. Inni haaraa maal ta'eera? Kunoo dhufeera. Namni Kiristoos wajjin yeroo ta'u uumamaa haaraadha. Xiqsii kana baay'ee jaallanna. Phaawulos garuu xiqsii kana kan inni dubbatee waan baay'ee gubbaa isaa irratti dubbateeti. Kiristoos wajjin deemuun gatii nama kaffalchiisa.
Abbaan ijoollee kana wanta inni itti dubbate Phaawulos immoo akka jedhee dubbate lakkoofsa 18. Kana hundumaa Waaqayyo karaa Kiristoos ofii nu araarsee biraa ta'e. Kun hundumtu lakka jedha. Inni jedha hojii araarsuu isaa kanas namootatti akka dabarsinuuf maal nu godheedhaan nuuf kenneera. Abbaan ijoollee isaatti fannoo kenne. Waaqayyo immoo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos akka dubbii araaraa kana dubbannuudhaaf nutti maal kenneera? Adaraa nutti kenneera. Adaraa sinirra jira. Adaraa nurra jira. Namni adaraa nutti kenne immoo Waaqayyoodha. Adaraa kana nurraa fudhachuuf gaaf tokko immoo hin dhufa. Namatti adaraa laattattanii adaraa kana nama bira naa geessisi. Namatti aqiitii adaraa kana naa kennettanii beektu dheeyyaadha. Namichi isin immoo adaraa isinirkaa fuudhe sun biyyatti yeroo galu bilbila balbilee abaluun mi'aanatti argeeraati iddoo akkasitti kottuu fudhadhu yoo jedhellee namichi yoo dhufuu hin dandeenye maal jedha? Abaluun dhufee fuudha. Abaluutti naa kenni jedheetu make sure adaraan suni namicha isaanii jedhe sanatti laatama. Yaa saba Waaqayyoo adaraa nutti kenneera Yesuusiin. Adaraan Waaqayyoo nutti kenne immoo wangeela araaraa, wangeela jaalalaa, wangeela tokkummaa, wangeela fannoo isa ta'e Kiristoosiin dubbannee akka darbinudha. Adaraan kun Paaster Abdiisaa miti, ana duwwaatti kenname miti. Nama as jirtan hunduma keessan adaraa Waaqayyootu jira. Adaraa kana sinirkaa fudhachuudhaaf Kiristoos deebi'ee dhufa gaaf tokko. Abbaan adaraatti kenne ijoollee isaatti. Ijoolleenis adaraa harkaa fuudhan. Obbolaa lamatu adaraa harkaa fuudhe. Inni tokko hin qoose. Intiin akka gowwaatti obboleessa isaa taase. Dhumarratti garuu adaraan inni tokko lafa abbaan isaa geessise isa geessise. Inni qoose garuu lafa abbaan isaa ittiin jedhe tun ga'een umuriin isaa darbe. Isa kam ta'uu barbaaddu sin? Adaraan nutti kenname kana eessattiin adaraa koo ba'a? Lafa hojjettanitti adaraa Waaqayyoo ba'a. Ergaan isinii qabana dhaggeeffadhaa. Har'a du'aa gooftaa. Lafa hojjettanitti isin ambaasadara Kiristoos. Wangeela akkasin dubbattaniif Waaqayyoo lafarra sin kaa'e. Eessattiin hojjedhaa? Eessattiin dubbadhaa? Namicha wajjiniin jiraattutti, obboleessa wajjiniin jiraattutti, obboleettii wajjin hojjettutti, haadha manaa keetti, abbaa manaa keetti wangeela dubbadhu. Wangeela jiraadhu. Wangeela faarfadhu. Wangeela deddeebi'i. Adaraa kana raawwachuu dandeessa. Ijoollee keef adaraa akkuma abbaan sun ijoollee isaatti kenna. Ijoollee keessanitti adaraa kana kenna. Waldaatti fiiguu, Waaqayyoo waaqeffachuu, Waaqayyoon tajaajilu, Waaqayyoo wajjiniin jiraachuun adaraadha. Waaqayyoo isinitti kenneera. Ijoollee kana gaaf tokko Waaqayyo nutti kenne nurkaa nu gaafata gaafa deebine. Maalitti laattan? Maalitti gochaa jira? Sagalee Waaqayyootti ijoollee kana qabnee guddisaa jirra. Adaraadha. Adaraa nutti kenne. Ijoolleen kun garuu kan keenya miti beektu. Ijoolleen kan keenya miti nun. Waaqayyo ijoollee kan adaraa nutti kenna. Kan keenya utuu ta'eeti nama an keenya ta'ee namni tokko nurraa fudhachuu hin danda'u. Yeroo tokko ijoolleen an keenyaadha miti. Adaraa nutti kenname ijoolleeyyuu. Akka guddisnuuf, akka Waaqayyo barbaadutti dubbii sagalee Waaqayyootti qarrasnee guddisnuuf adaraa nutti kenne Waaqayyo. Wangeelli adaraa nutti kenne. Umurii baay'een jiraannu biyya lafaa kanarra. Inni sokkina numti keenya yoom akka deemnu hin beeknu malee. Miliyoona namni jiraatu hin jiru. Miliyoona kan jiraatu tokko duwwaadhaan adaraa nutti kenne. Amma umurii biyya lafaarra jirrutti garuu adaraa kana raawwannu saba Waaqayyoo maaloo. Namni hundumtuu lafa hojjetutti wangeelaawii ta'uu qaba. Paasterii ta'uu qaba. Faarfataa. Waldaa duwwaa miti kiristinnaan. Nagaartuu na wajjiniin jirtu. Waldaa duwwaa miti kiristinnaan. Jireenya kiristinnaan. Iyyasuus jireenyaaf nuuf du'e. Jireenya isinii du'e kana immoo isa kaanitti ibsaa. Argisiisaa. Jiraadhaa. Adaraan isinitti kenne hin dhufa Yesuus. Anarras dhaabadhee adaraa isinitti maan jira. Phaawulosii adaraa dubbatee darbe. Nunis hin darbina gaaf tokko. Tuma akkas dubbannu. Tuma akkas lallabnu hin darbina. Carraa nuuf kennametti garuu adaraa walitti laachaa jira. Akka jedha. Lakkoofsa 19. Nusi kunis jedha. Waaqayyo irra darbaa namootaa itti lakkaa'uu dhiisee karaa Kiristoos biyya lafaa ofiitti araarsuu jennee jenna. Jechuudha. Ergaan araaraasa kanan immoo adaraa maal ta'eera? Nutti kennameera. Dhagaa jirtu ishee kana duwwaan isin dubbisa. Maaloo dhagaa?
nadhagaalaa ishee kana duwwaa yoo lallaba koo amma ammaatti hin dhageenye ta'e siniin gallatee diraamaan kunis waan hundumtuu lakkoofsa 19 akkasiniin jedha Waaqayyo gooftaan macca sagalee isaatiin ilaa akkasiniin jedha eeboraa dubbisa akka gaariitti kunis Ameen. Ilaa akkasiniin jedha Waaqayyo irra deebi'ee dubbisa. Kunis Waaqayyo irra darbaa namootaa itti lakkaa'u dhiisee Waaqayyo irra darbaa namootaa lakkaa'u dhiisee karaa eenyu? Karaa Kiristoos. Iyyasuus karaa isaa Waaqayyo irra darbaa namootaa itti lakkaa'u dhiisee akka ta'e moo akka dubbannuuf Waaqayyo akka inni nu godhe ilaalaa. Abeet wangeela kana. Ergaa araaraa isa kana immoo adaraa maal nutti godheera? Nutti kenneera. Mee adaraan narra jira jedhame? Adaraa sinirra jira nyaatinaa maaloo? Nyaatinaa adaraa Waaqayyoo. Adaraan Waaqayyoo sinitti kenne kana sin gaafata. Adarichi immoo maa inni? Wangeela kana. Wangeelli jireenya. Wangeelli dhugaadha. Wangeelli ifa. Wangeelli karaadha. Ameen. Wangeelatu adaraa sinitti laatame waldaa Ebenezer. Wangeelatu adaraanatti laatame. Wangeela kana dhalootatti dabarsuu qabna. Wangeela kana dhalootatti dubbachuu qabna. Lafa jiraannutti jireenya jiraannuun wangeelli kuni dulloomaa miti. Wangeelli kuni jireenya irras. Mee ameen jedhame. Abbaan keenya abbaan gammachiisu wangeela kana fudhatee biyya isaatti galee dhalootatti dabarsee darbe. Har'as nan jedha. Adaraa sinitti kenneera Waaqayyo. Warra mana kana kee jirtan, warra sin jiru. Dabarsaa adaraa kana sinis hin dabartu gaaf tokko. Ituu yeroon keessan jiru dabarsaa adaraa kana dhalootatti. Lakkoofsa 19 dubbadheen. Lakkoofsa 20 dubbadheen. Egaa nuyi afaan Kiristoos taanee maal taaneerra? Ergamneerra. Afaan Kiristoos taanee ergamneerra sagalee Waaqayyoo. Waaqayyoos karaa keenya maal ta'a? Inna geessita isiniin inna karaa keessan Waaqayyoof afaan taanee ergamneerra. Nuun ergamoota Waaqayyooti, hojjetoota Waaqayyooti nuun. Warra dhugaa Kiristoos du'aa ka'uu gooftaa labsanidha. Maqaan isaa eebbifamu abbo. Waaqayyo abbaa wangeelli kun maqaa Yesuusiin nuuf galu warras. Waaqayyootti araaramaa jennee qooda Kiristoos taanee maal taana? Isiniin kadhannaa. Haaleluyyaa. Sin kadhannaadha Phaawulos. Gaaf tokko garuu kadhannaan hin jiru gaaf sana yeroo balballi cufamu akka baranooy balballi cufama gaaf tokko na dhagaa. Har'a balballi namantumaa banaadha. Balbala banaa kana kee galuuf dhiisuun kan koof kan keessan. Araara Waaqayyoo dubbachuuf dhiisuun kan koof kan keessan. Maaliif adaraan nutti kennameera? Adaraa kana moo balbala namantumaa banaadha. Hundumtuu akkatti ol galuuf waamuu qabna namantumaa. Lakkoofsa 21. Isa cubbuu tokkollee hin qabne. Nuyi karaasa qajeelummaa Waaqayyo akka argannutti nuuf jedhee maal ta'eera? Cubbamaa godheera. Yesuus naaf jedhee isiniif jedhee cubbamaa ta'e cubbuu namootaa immoo namootatti akka labsinuuf adaraa nutti kenne. Mee an adaraa Waaqayyoo nyaadhu jedhame. Nyaatinaa saba Waaqayyoo maaloo. Nyaatinaa wanta baay'een nama nyaachisa adaraa Waaqayyoo. Gaarii fakkaatee nama dura taa'ee yeroo isheen ilaaltu jedha sagalee Waaqayyoo. Ijatti kan bareedu ture jedhaan. Isheenis fuutee nyaattee abbaa manaa isheefis nyaattee laattee isheenis hin duute abbaan manaa ishees hin du'e. Hinduan lamaan isaanii Addaamiif Yowaan. Fiizikaalii miti kan du'an. Maaliin du'an jalqaba? Hafuuraan du'an Waaqayyo irraa adda ba'an. Yesuus du'a fuudhee gara jireenyaatti geeddare. Adaraa kana immoo akkanaaf isin iddoo isaa buunee biyya lafaatti dubbannuuf nutti kennee jira. Natti kennee jira. Ani adaraa natti kennamee hin fiigaa jira. Gatiin qaba Waaqayyo duratti. Adaraa natti kenname kan immoo halkaniif guyyaa hojjechuudhaaf dhamaa'an jira. Isinittis adaraan kennameera. Isa tokkotti meeqa kenneedha?
tokko kenne. Isa tokkottoo sadii kenne. Isa tokkottoo 5 kenne. Inni tokko fudhatee hawwaale. Adaraa fuudhee nyaate. Inni tokko adaraa fuudhee 3 ittiin buufatee 6 godhate. Inni tokko 5 fuudhee 10 godhate. Yesus gatii keenya kaffaluudhaaf deebi'ee dhufa. Yaa ameen jedhaa. Adaraa isinirra jira. Adaraa kana fudhattanii hin rafinaa, fiigaa, hojjedhaa, labsaa, dubbadhaa. Kiristoos inni du'aa ka'e adaraa isinitti kenneera. Kiristoos isaaf akka jiraannuuf inni nuuf maal ta'e? Du'eera. Waaqayyo isin haa eebbisu. Obboloota kootti hin deebisa.